Nagaa akkam jirtu hordoftoota Oroo Taayims Miidiyaa. Viidiyoo keenya irraatiin akkaataa watermaarkii yuutuubii keenyaaf ta'u qopheeffannoo isiniif fidee dhufeera. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa jecha amma kallattumaan gara viidiyoo keenyatti dabarra. Tolee, jalqaba irratti gara YouTube chaanalii keenya deemna. Gara YouTube chaanalii keenya deemnee maal goona? View your channel an jedhu kana tuqna. Isa kana erga tuqnee booda customer channel manage video an jedhu kana nu dhufa. Nuyi an barbaadnu customer channel an jedhu kana waan ta'eef isa kana tuqna. Isa kana erga tuqnee booda waan kana sadantu nu dhufa. Layout, branding, basic information an jedhu nu dhufa. Nuyi branding an jedhu kana tuqna. Isa kana erga tuqnee booda maal goona? Gadi gottonneet video watermark an jedhu kana laalla jechuudha. Isa jalatti waan barreeffamee jiru barreeffamni isaa maal jedha? The video, the watermark will appear on your videos in the right hand corner of the video player jedha. Asirratti end of the video, custom start time, entire video jedhu kanatti nu dhufa jechuudha. Video watermark kun maanni uskeeridha jechuudha. Mallattoon isheetiin uskeeridha. Faayidaan isaas maanni namoonni viidiyoo keenya kana laalas yookaan viidiyoo keenya gadi namoonni viidiyoo keenya kana laalan subscribe akka nu godhaniif mallattoo YouTube irratti gadhiisnu waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu har'a akkaataa itti mallattoo kana qopheeffannu isinitti agarsiisa jechuudha. Erga haala kana ilaallee booda mallattoo viidiyoo maarkii kana qopheeffannu Canva-dha jechuudha. Canva akkuma isin beektan appilikeeshinii ajaa'ibaa akka addunyaatti baay'ee barbaadamaadha. Isinillee daawunlood gootanii fayyadamuudha firiidha waan ta'eef sign in gootanii fayyadamuu dandeessu. Canva kana bannee booda mallattoon isaa kana fakkaata jechuudha. Isa oliitii irratti karaa mirgaa gara oliitti create a design an jettu kana tuqna. Ishee kana erga tuqnee booda uskeeridha waan ta'eef nu barbaannu Instagram post an jettu kana tuqna jechuudha. Ishee kana erga tuqnee booda nu bana jechuudha. Uskeerii kan ta'e jechuudha. Amma nu banaa jira akkuma isin argitan bakka duwwaa uskeerii ta'e kana nu banaa jira. Amma maal goona isa irratti kilik goona jechuudha. Kilik goone baakgiraawundii keenya jijjiiranna. Baakgiraawundii keenya garamti jijjiiruu dandeenya? Gara giriiniitti jijjiirachuu dandeenya. Kun immoo gara reeditti jijjiirru. Reed an jiru kanatti jira. Kanaaf baakgiraawundii keenya haala kanaan jijjiiranna. Kana booda YouTube subscribe an jiru tuqna jechuudha. Kana booda nu fida. Kana inni nu fidu keessaa filanna jechuudha. Kanaafuu as keessa elementii kana bira dhufneet YouTube subscribe yookaan jenna haala kanaan nu dhufa. As keessaa scroll goonee nuuf ta'u filachuu ni dandeenya yookiin asiin achi dabarsinee kan bilisa ta'e ilaallee filanna jechuudha. Har'aameen kana filadha jechuudha. Erga kana filannee booda maal goona? Kalarii isaa kana yoo barbaanne haala kanaan karaa yoo barbaannetti jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Kun immoo kanumaa reediyoo goone. Reediyoo goone akkanatti nu dhufa jechuudha. Kanaafuu amma maal goona? Hin guddifanna jechuudha. Guddifannaa guddisnee haala kanaan iddoo godhachuu dandeenya. Akkana goone booda maal goona? Asirratti teekstii barreeffanna jechuudha. Subscribe an jedhu asirratti teekstii barreeffanna. Kanaafuu subscribe an jedhu haala kanaan barreessina. Karaa kanaan barreessine booda karaa jalaa akkanatti kaa'anna. Isa kanas akkanatti anna jechuudha. Pozishinii isaa haala kanaan sirreeffanna. Haala kanaan keenya booda kalariin isaa gara barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Keenya gara adiitti jijjiiruu dandeenya. Haala kanaan akka nu mul'atuuf kun reed waan ta'eef akka waliin deemu. Kanammoo daballee dandeenya. Kanaan guddifannee booda yoo kanuma haaluma isin argitan kana haala ajaa'iba ta'een subscribe butanii keenya qopheeffannee jechuudha. Amma kan maalidha? Share download gochuu jechuudha. Iddoo kana namni download gochuudha. Kanaafuu download gochaa raasumatti dhufnee balkoona save jennaan. Kana booda nu bu'aa asitti deebinee gara profaayilii keenyatti deebinee bakka watermark jiru kana deebinee isin haaraa taatan maal jettuuni? Upload jettuuni. Ani garuu waan dura jiruuf maal change jedhaan jechuudha. Change jedhanii subscribe an jedhu kana okay jedhanii akkanatti naa fida jechuudha. Then okay jedheen maal ta'a? Bakka bu'a jechuudha. Keessaniin bakka bu'a. Okay jedhee kinoo haala kanaan jalatti naa baheera. Kanaafuu eessarra gacha akka eessatti akkasii mul'atu jalqaba irratti immoo gidduutti immoo akkasumas immoo dhumarratti kan jedhudha gidduutti jedha. Ani garuu entire yookiin viidiyoo guutuu isaa irratti kanaa mul'atu jedhanii kana booda asitti dhufeetaan publish jedhanii kana booda naa jijjiirama jechuudha. Kabajamoo hordoftoota keenya haala kanaan
Waatarmaarkii haala salphaa ta'e kanaan haala kanaan kaanvaadhaan beeffachuu ni dandeenya jechuudha. Isinis kanarraa barumsa guddaa akka argattan nan abdadha. Yaada yookiin immoo wanni nuti dabalu, wanna hir'isnu, wanna irratti nu dhiyeessuu qabda jettan komentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo biraatiin wal argina. Turtii gaarii.